Chapterii kutaa 11ffaa boqonnaa lammaffaan maal jedha? Atomic structural and the predictability. Caasaalee atoomii fi gabatee predictability jedhama. Inni asitti fakkiin arginu kun isa fuulduratti ilaalluudha. Dictating screen is lighting and radioactivity means alpha particle emitted and gold foil of keessa qabatanii isaanan kana jechuudha. Gamanumaan unit outcomes unit kana erga barattiin boodatti kana ibsitaa jira. Gamanumaan gara kallattii barnoota keenyatti yoo deemne okay. Dalton's atomic theory and the modern atomic theory postulate of the Dalton's atomic theory. How the modern theory explains them as law. Modern theory ammayyaawaa akkamitti ibsi hanga lakkoofsa hangaa kana. Early experimental to characterize the atomic discovery of the electron, radioactivity, and discovery of nucleus, discovery of neutron, make up of the nucleus, constituent of the nucleus, atomic mass and isotopy, electromagnetic radiation, and atomic experimentally jedhamu hedduu isaanii atomic structural atomic spectral the Bohr's model of hydrogen atomic limitation of the Bohr hanqinni Bohr theory isaa irratti qabullee ilaallaa jechuudha. Okay. Electron configuration predictability of the element, the modern predictability classifying of the elements, predictive properties and advantage of predict classification of the element. Qoqqoodamisa isaatiif barbaachisummaa isaa irratti ilaallaa jechuudha. Okay. This section will help you to get an understanding of the electronic structure of the atoms. A great deal of our understanding of electron structure how came from the study of the properties of light or radiant energy. We beginning our study by considering the historical development of the atomic structure of substance, and then we will learn how the atomic theories were developed and growth, how to increase the knowledge of about knowledge we have to what immediately have to what in chemistry, how to increase theory of the structural in the behavior of atoms has taken more than 2 million to evolve. From ancient Greek philosophers to his high-tech experimentists of modern scientists, prior to the scientific revolution and the development of scientific method starting in 16th century. Ideas yanni kun kan eegalame biyya filosoofaroota Giriikotaatiin kan ta'u yoo ta'u jarraa 19ffaa keessa eegalame. Mainly spectrality was not and until the very end of the 19th century that technological became advanced enough to allow scientists to grasp of the atoms, constituent parts that electron, proton, and the neutron. Jedhanii adda baasuu danda'an jechuudha. Jarraa 19ffaa kana keessatti jechuudha. Jarran kun jarraa saayinsii fi teeknoolojii ture jechuudha. Haaluma kanarratti hundaa'uun biiroo saayinsii fi teeknoolojii kanarratti qorannoolee elektiroonotaa, protoonotaa fi niwutiroonotaa adda addaa atoomiin tokko keessatti argaman caasaa elementii tokko maal akka of keessa qabu irratti qorannoo hedduu geggeessaa turan jechuudha. Walumaa gala gabaabumatti
chemistry activity kana keessatti akkuma kutaa kurnaaf saglaffaa keessatti baratti keessatti leessanii san keessatti learn about historical development of the atomic structural of substance jedhu baratti turtii jaa. Innis kutaa saglaffaa gubbarratti viidiyocha keenya deebitanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Asumaan barattoota keenya from the group and discuss gareedhaan taati ancient Greek philosophy about the atomic structure of substance gareedhaan ta'uudhaan hayyoota Greek yookiin filosoferoota Greek waa'ee atomii structure atomii irratti isaan ibsan kan irratti mari'adhaatiif dariif dhiyeessa jaa. It is simple. Okay guys, 2.2 Dalton's atomic theory and the modern atomic theory. Atomii Daltonii fi atomii ammayyaawaa, theory atomii ammayyaawaa jaa. Okay, states the law of conservation of mass, definite properties, multiple properties, and the basic of each of this law. Seera kana keessatti ibsamanii jiru jechuudha. Postulate of Dalton atomic theory. Scientific law usually developed based on previous scientific findings. The laws that are the basic of Dalton's atomic theory are also law of conservation of mass and the law of definition of proportion. What is the law that Dalton's formulated based on the two law and write its statement in your notebook? Illustrate this law using C and O to form of carbon dioxide. Carbonii fi oksijiinii fayyadamuun carbon monoxide uume Dalton. Carbon dioxide no hima kana wal fakkaataa haala jedhu isa fuulduratti deemaa jechuudha. Ingiliffaan hiika deemanii yoo jedhan ni beektan jechuudha. Irra caalatti isa fuuldura calculative jira bira geenne waliin hojjannaa fi Ingiliffa hiikachuun simpiidha. Kilaasitti osoo ta'ee moo sirriitti hiikamaan ta'ee fi okay. Example kana keessatti oksijiiniin maal akka irraa hojjeta? Oksijiinota fakkeenya kana keessatti naayitiroojiinii fi oksijiiniin walitti yoo wal qabatan yoo argaman have oksijiinii to naayitiroojiinii maasiin reeshoon isaa hagamanatti yoo kan ta'u taate for every giraamii kana keessatti naayitiroojiiniin which of the following oksijiinii naayitiroojiinii mass ratio is or are possibly of different naayitiroojiinii oksijiin compound. Oksijiinii compound kana kan ta'uu danda'u isa kamii? Himicha kan irra jiru kana walitti ni edaana walirra ni walitti edaatii yoo himicha kanas keessatti argattu kunis yoo fi kan taate himichi sun ta'uu ni danda'a jechuudha. Okay, the given compound has 1 point of oxygen and the Daltons of neutron. Important of that is these questions lama gara sadiititti ibsamaa deemaa jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa atomii tokko ittiin hojjechuudhaaf kan nu gargaaru atomic number equals to protonii plus neutronii jechuudha. Zungunii hojjennu atomic number equals to protonii plus neutronii jennemi. Protoniin wal qixa dhufa atomic number minus neutronii equals to
atoomii maayinasi pirootoonii jechuudha. Foormulaa kana qabannee himicha gabatee keessa jiru sana hojjannaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa irratti edda bu'een inni nu kenne kaarboonni nu kenname kaarboonni 12 kaarboonni 12 jaha 12 kun eenyudha? Lakkoofsa atoomii isaati. Kun immoo lakkoofsa pirootoonii isaati. Niwuutrooniin isaa atoomik nambariin isaa meeqa jedhame? Atoomik nambarii jechuun lakkoofsa zediin bakka buusu. Kuniif kun wal qixaa mire atoomik nambar atoomik pirootoonii fi atoomik nambariin wal qixaa jennereef. Fakkeenyaaf jaami atoomik nambariin meeqa jechuudha? Jaha jechuudha. Atoomik nambariin isaa jaha ta'a jechuudha. Okay, atomic number isa jaha. Number of neutroni isa barbaadudha. Formula kenna neutroni equals to atomic number minus protoni. Atomic number kenname egaa 12 hir'isu protoni number kenname egaa proton number equals to 6 dami. Lakkoofsa eenyutti wal qixa jenna? Lakkoofsa atomati wal qixa jenna. Lakkoofsa atomitiin jaha. Kanaafuu jaha irra jaha yoo hir'isne lakkoofsa neutroni kenna jaha ta'a jechuudha. Jaha argannaa jechuudha. Lakkoofsa neutroni kenname jaha. Protoni 6 protoni equals to lakkoofsa atomii isallee jahuma jechuudha. Neutroni jaha. Mass number lakkoofsa hanga'u mass number eedhaan bakka bu'ame 12 jechuudha. Elektirooniin isaa akkamitti argan? Fakkeenyaaf elektiroonii wanta tokko argachuudhaaf chaarjiin pirootooniitii jiraame chaarjii pirootoonii gubbaarratti chaarjii isaa tokko chaarjiin kaarboonii takka asirra jiraame fakkeenyaaf kaarboonii poozitiif waanidha. Poozitiif waan yoo taate faallaa isaa lakkoofsa niwuutroonii irratti negatiiva taati jechuudha. Chaarjiin poozitiif yaame negatiividha, faallaa isaa negatiividha. Kanaafuu himicha achi keessa jiru san negatiiva tokko irraa hir'istee ittiin negatiivan tokko irraa hir'istee ittiin baay'ista waan ta'eef negatiiv 5 ta'a jechuudha. Chaarjiin eenyu? Chaarjiin kaarboonii tokko keessatti argamu tokko jechuudha. Okay. Kanaafuu meeqa jennere? Atomic number meeqa arganne reefi? Jaha. Niwutroonii jaha. Mass numberiin 12. Elektirooniin negative 5. Negative 5 arganne. Lakkoofsa edda duwwaa ta'e. Edda bu'een isaa edda duwwaa ta'e. Kan lakkoofsa atomii isaa meeqa qabu? 16 qabu. Niwutrooniin isaa hin beekamne. Lakkoofsi maasii nambariin isaa eega kenname kanuma lamaan kennamaan ijoon kenna kana lamaan kan arganne lakkoofsa elektiroonii isaa kana ta'e lakkoofsa edda bu'een isaa sun eenyuun ta'uu danda'a jenna. Fakkeenyaaf ol guddisnee hojjannu gaafa guddisnee hojjannu maal ta'a? Kennamaan kenna giiviniin kenna maalidha? Pirootoonii number atomic number jechuun pirootooniidha. Meeqa kenname? 16 nuu kenname 16. Requiredin kenna immoo niwutroonii meeqadha? Niwutrooniin isa keessa jiru meeqa kan jedhudha. Maali niwutrooniin isaa meeqadha? Lakkoofsi hangaa kenname ammas maasa nambariin isallee meeqa kenname? 32tu kenname jechuudha. Niwutroonii barbaaduudhaaf maal jenne? Lakkoofsa hangaa hir'isu lakkoofsa pirootoonii 32 hir'isu 16 meeqa arganna? 32 hangi isaa 32 mire 32 pirootooniin kenna yookiin lakkoofsi atomawaa kenna meeqa? 16 irraa 32 hir'isu 16 meeqa arganna? 16 argannaa mire. Kanaafuu lakkoofsi niwutroonii isaa 16 qabaa jechuudha. Niwutroonii meeqa arganne? 16 arganne. Lakkoofsa hangaa isaa meeqa jira? 32. Elektirooniin isaa meeqa? Inni nuu kenne 18 jechuudha. 18 akkamitti ta'e? Chaarjiin elementii isaa amma nuti barbaannu elementii edda duwwaa semboolii isaa irratti elementii sun hin beekamne chaarjii isaattu poozitiiva lama ta'a yookiin negatiiva lama ta'a jechuudha. Poozitiivii yookiin negatiivii ta'a jechuudha hordoofuuf deemna. Kanaafuu poozitiivii inni lakkoofsa negatiivitii mire lakkoofsi atoomiin elementiin tokko eksiidha jennu. Fakkeenyaaf asirratti edda duwwaa barbaade jeemi elementiin tokko eksiidha. Elementii nama nu barbaannu hangi isaa meeqa? 32 kan qabu. Lakkoofsa pirootoonii isaa 16 kan qabu eenyudha? Jennee gaafa tilmaamnu jechuudha. Eenyudha? Akkuma beekamu salfariidha jechuudha. Poozitiiv ta'uudha qaba. Salfariidha jechuudha. Salfarii meeqa qaba? Salfariidha jechuudha. Haaluma kana maal jennee guunnare? Salfarii poozitiivii ta'uudha jechuudha. Salfarii negatiivii ta'uudha. Salfarii negatiiv ta'uudha. 16 pirootoonii niwutroonii isaa meeqa? Maal barbaada jedhu? Niwutroonii barbaada jedhamee 16
lakkoofsa hanga isaatti 32 18 kenname waan ta'eef. Eshi lakkoofsi elementiin isaa edda duwwaa ta'ee fi lakkoofsi porotoonii isaa edda duwwaa ta'e niwuutroonii isaa 14 ta'e. Akkasumas immoo lakkoofsi hanga isaa 27 ta'e chaarjiin isaa hagana kan qabaatu elementii kamii jedha. Salphumatti maal goona? Kennamaa kenna gubbarratti giiviniin kenna maalidha? Kan jennee adda baasnu giiviniin kenneen nu kenname een kenname meeqa kenname 27 nu kenname. Niwuutrooniin meeqa nu kenname? Niwuutrooniin meeqa nu kenname? 14 nu kenname. Maal barbaanna? Porotooniin kenna meeqadha? Porotooniin kenna yookiin lakkoofsa atomaa meeqadha? Edda bu'een elementii kanaa hoo maalidha? Seembooliin isaa hoo maalidha kan jedhudha jechuudha. Atoomiin kennameemi fakkeenyaaf niwuutroonii reefii formulaan isaa maal jenne? Atoomii maayinas porotoonii jennee mire porotooniiti. Niwuutroonii argachuudhaaf immoo porotoonii argachuuf porotoonii equals to atoomii niwuutroon maayinas atoomii irreessu niwuutroonii jechuudha. Kanaafuu niwuutroonii lakkoofsa hangaa irraa hir'isuudhaan porotooniin kenna meeqa jedhame? Lakkoofsa hangaa maayinas lakkoofsa niwuutroonii ta'a jechuudha. Lakkoofsa 27 hir'isuu 14 meeqa ta'a? Gaafa walirraa hir'isnee nuti argan 13 ta'a jechuudha. 13 ta'a jechuudha. Elementiin bifa kanaan qabu 13 eenyuun lakkoofsa porotoonii 13 qabu lakkoofsa hangaa 27 qabu. Eksiin meeqa qaba? 13 qaba. Maali isaa 13 qaba? Lakkoofsa niwuutroonii isaa 13 lakkoofsa porotoon atoomik nambarii 13 qabu. 13 qabu hanga 27 qabu eenyudha? Almuuniyeemidha mire? Almuuniyeem nambariidha jechuudha. Almuuniyeemidha jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti maaltu guutama? Fakkeenyaaf kanan guunne saalfarii jennee itti aansuudhaan meeqa arganna? 16 arganna. Itti aansuun 32 ta'e. Almuuniyeemii 13 arganna. 14 irraa dhiisanii 27 ta'a mire guutuu ta'a jechuudha. Liidiin hagana kana qabaatu. Kana keessatti kan argamu kana keessatti foormula itti nuu kenname saniin hojjannaa jechuudha. Meeqa ta'a? Asitti 208 nama ta'a jechuudha. Elementii isa keessatti argannudha. Okay. Okay guys, inni itti Rutherford suggested that the smallest positive Rai particle was found to unity of positive charge in all nuclei keessatti argamu isiitiin Rutherfordidha. Rutherford akkuma beekamu lakkoofsa porotoonii argachuu isaati. Salphumatti maal goonaa irra deemna wal akkuma reefi dubbanne irratti mass of electron mass of neutron eenyu argate? James Chadwick, G.G. Thomson. Kun immoo Rutherford jennee tanuu bichaadha ijoon as keessa nu qabachuu dandeenyu jechuudha. Okay. Porotoonii niwuutroonii isa keessatti argamanidha jechuudha. Mass and isotopy. Isotopy hanga elementii tokko keessatti argamanidha jechuudha. All atoms of element are identical in mass. All carbon atoms have 6 protons in the nucleus. Lakkoofsa porotoonii yookiin lakkoofsa atoomaa waa 6. But only 98.9% of neutral occurring the carbon atom have 6 neutron in nucleus keessatti argamu 12 qaba. Small percentage kan of keessa qaba. Lakkoofsa percentage kan of keessa qaba. Smallest qaba. Lakkoofsa 13 qabu. Leezanzaanii hagana kan qabu of keessa jiru. Isa keessatti hammatanii jechuudha. Most elements are found in neutral in the mixture of isotope. The average mass of an isotope edamba the average mass of an isotope edamba kabufna in element is called the atomic mass of an element and can be obtained the average over the relative mass and isotope of each other, avoiding the observing the fractional abundance. It is if an element is consists of an isotopes in the relative mass of atomic 1, 2, 3 up to the n is any number not without 0. N is starting n is 1 up to end point not 0.
fractional abundance bakka kana bu'u x illee bakka buusnee hojjechuu hin dandeenya. x1 and x2 jennee xn itti bakka buune average of relative mass dhaan jechuudha. Okay, inni ijoon asirratti wanti adda baafannee hubannu lakkoofsa hanga wanti tokko barbaaduudhaaf foormula kanatti fayyadamu qofaadha. Yookiin atomic number equals to x1 plus x2 jennee fayyadamaa deemudha jechuudha. Eeshi asirratti gabaabsinee wanti ijoon nuti qabannu ni jirti. Lakkoofsa atomaa mass plus hanga tokkoffaa fraactionii tokkoffaa wajjin hanga lammaffaa wanti kenname sanii jechuudha. Lammaffaa wajjin gilgala irratti irra nu gala sirriitti hanga lammaffaa fraactionii lammaffaa wajjin hanga baluu haga barbaadee kennamu hanga sadaffaa fraactionii sadaffaa wajjin hanga afuraffaa fraactionii afuraffaa wajjin hojjannaa jechuudha. Asirratti f1 plus f2 equals to 100 ta'uu qabachuu qabna. x1 plus x2 immoo negative positive 1 ta'uu qabdi. Tana himicha kana irratti barbaadna jechuudha. Yoo x dhaan fudhanne x tokko gara na dabarsine positive gara na dabarsina jechuudha. Kanaafuu f1 plus f2 equals to 100 dha. Yoo f1 barbaaduu henne f1 formula kana sirrii qabannaan hojjeta hunda 100 minus f2 ta'a. Yoo f2 barbaaduu henne hoo f2 equals to 100 minus f1 itaati jechuudha. Formulaan ijoon kenna kana isa sirriitti nu qabadha. Kana qofa qabannaan sirriitti hojjetan saqaldanii wanta hundaa'e waan feetan waan lubbuun keessa yaaddeebi jechuudha. Asumaamii fakkeenyaaf hanga elementi pirootoonii elektiroonii tokko keessa jirullee ilaallee mere fakkeenya asirratti isin kenname kana ilaallu. Fakkeenyaaf asumatti kenname there are two isotopota lama qabna. Lithium isotopii lama qabna jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan hangisaa mass of unitiin kana kan qabuu fi percentiin A1 dha kun. A1 kenna. F1 kenna meeqa kana jechuudha. A2 kenna immoo kana jechuudha. Percentiin isaa meeqa isa kana jechuudha. F2 dha jechuudha. Hima kanarratti jaruma qofa adda baafatan formula kennatti galchitanii dhaabbatu qofa isin hafe jechuudha. Xaafattanii hojjettan. 7.4 kun percentii dha mire percentii dha. F maalidha? Isa jalqabaati hojjetaa jira waan ta'eef percentii F1 iti. F1 hangi mass of unitiin isaa immoo mass of unitiin isaanii kana bakka buusnee formula salphaadha isin hojjechuun isin inni buufa kenna isin formulichuma kaameen hojjannanii jechuudha. Ittiin baay'isuudhaan mass unitii hangi giraamii keessa jiru kana waliin baay'isnee hangicha kanaan argannaa jechuudha. Okay. Ilaalicha kanarratti fakkeenyaaf formula kanarratti wanti ijoon nuti qaban maalidha? Akkuma reefi ilaalletti hanga wanti tokko hojjechuudha. Hanga tokkoffaa f tokkoffaa wajjin jenne eda'u hanga lammaffaa f lammaffaa wajjin ittuma na ittiin hojjettan. Fakkeenyaaf f tokko keessa haa jiraatu. Bakka f tokkoffaa kana maal buustan hanga tokkoffaa F1 barbaaduudhaaf formulaan kenna maalidha ture? Hanga lammaffaadha mire bantuu 100 hir'isuu F1 itti galchite cuftuu isaan irra raasite ittiin hojjetaa jechuudha. Formula kan qabannaan sirriitti hojjettanii jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf gilgala kana keessa tokko ilaallu. What is the mass number of isotope? Lakkoofsi isotope kana keessatti maal ta'adha? Meeqa qabu? Niwuutiroonii 66 qabu. Lakkoofsa pirootoonii hagana qabudha. Maal nu gaafate? Nu gaafate. Formulaan kenna irratti pirootoonii eda'u niwuutiroonii ture. Jara lama 50 fi 66 gaafa walitti edaanu meeqa dhufe? 100 fi 50 fi 66 walitti edaana salphaan 100 fi 16. 16 dhufee mire 100 fi 16 arganne jechuudha. Salphaadha kun. Okay, lammaffaa. Maal barbaadi jedha lammaffaan? Calculate the number of protoni and neutroni. Lakkoofsa pirootoonii fi niwuutiroonii maal godhe jira? Calculate godhe jedhame. Fakkeenyaaf maagneeziyeemiin meeqa? 24
kudha lama tureemi akkasiin fakkaate duubaratti ilaalla. Kudha lama lakkoofsi atoomii isaa meeqa? 24. lakkoofsi protoonii yookiin lakkoofsi AZ'n equals to protooniidha mire meeqa ta'e? 12 qaba. Maal barbaadaa jee? Barbaadaman kenna. Elementii kana keessa jiru calculate the number of protoonii barbaadi. Protoonii calculate the number of protoonii. Calculate the number of what? Calculate the number of protoonii. Calculate the number of protoonii. Calculate the number of protoonii and calculate the number of protoonii and neutroni. Protoonii and neutroni barbaadan nu jeemiri formula keenya irratti neutroni protoonii fi neutroni barbaadi nu jedhi. Formula keenya irratti hundaa'uudhaan lakkoofsa hangaa kenna positive plus protoonii plus okay. Lakkoofsa hangaa eda'u protoonii plus neutroniidha. Protoonii barbaaduudhaaf immoo atomii minus protoonii minus neutroni, excuse me, minus neutroni atomic numbering wal qixa dhufa. Eenyuun barbaadu jennaan ammoo formulichuma kanarra atomic numberii kenna protoonii eda'u neutroni eegatee protoonii argachuudhaaf hir'isuu neutroni argachuudhaaf immoo lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa hangaa hir'isuu eenyuti? Lakkoofsa hangaa hir'isuu protoonii jennee ittiin hojjannaa jechuudha. Kanumaafuu meeqa arganna jechuudha? Lakkoofsa hangaa 20 protooniin akkuma beekamu lakkoofsa atoomaatti wal qixa. Lakkoofsi atoomaa isaa meeqa? 12dha. Kanaafuu protooniin isaallee meeqa? 12 ta'a jechuudha. 12 ta'a. Lakkoofsa neutroonii argachuudhaaf lakkoofsa hangaa 24 hir'isuu 12 meeqa ta'e? 12 ta'e jechuudha. 12 ta'a jechuudha. Eshi ka'ee nuti kan maagneeziyamii kun illee salphaadha. Bifuma kanaan formula kanaan hojjettanii jedhee yaada. Fakkeenyaaf lakkoofsi hangaa isaa meeqa? 88. Lakkoofsi Z'n isaa yookiin atomic number yookiin protooniin isaa meeqa? 38. Walirraa hir'isinaa miree formula keenya irratti akka yaadnetti lakkoofsa hangaa wal qixa dhufa protoonii eda'u neutroni jennee kaanee protoonii argachuudhaaf atomii hangaa hir'isuu neutroni argachuudhaaf immoo protoonii hir'isuu lakkoofsa protooniin kenna meeqa? 38 hir'isuu 88 hir'isuu 88 meeqa arganna? 50 arganna jechuudha. Lakkoofsi isaa 50 ta'a jechuudha. 50 eenyuun? Protooniin 38 neutroniin 50 ta'a jechuudha. Neutroniin meeqa? 50 qaba. Why do isotope of an element have similar chemical property? Sadaffaan maaliif? Sadaffaan immoo maal jedha? Sadaffaan why isotope element have similar chemical property maaliif wal fakkaataa qaba? Because jettaniin. Sababbiin inni ittiin qabatu they have the same number of electrons. They have what? The same number of electrons wal fakkaataa waan qabaniif jennee ni hojjenna jechuudha. Elementiin tokko x afraffaan immoo elementiin tokko x afraffaadha. Elementiin tokko x-dhaan isotopii x-dhaan bakka bu'u tokko human high concentration cimaadhaan dhala namaa keessatti human high concentration tokko keessatti but essentially to life jireenya keessa tokko keessatti kan argamu ta'e low concentration isaa immoo low concentration dhaan argama jireenya tokko keessatti jechuudha. Identify element x element x kan adda baase was atomic contain atomiin isaa meeqa? 24 protoonii meeqa kan qabaatu? 24 protoonii kan qabaatu. 24 protoonii kan qabaatu. Right is the symbol edda bu'ee isaa barreetti. Isotopiin isaa neutroniin isaa meeqa? Neutroniin isaa 28 kan qabu. Edda bu'ee isaa barreetti jedha. Kanuma lamaa walitti eda'u. Walitti gaafa edaatan meeqa nuu dhufe? 52 dhufaami? 40 52 sirriidha. 52 argan. 52 argannaa jechuudha. Edda bu'een fakkeenyaaf x-dha mire kun 52. Lakkoofsi protoonii isaa meeqa yookiin lakkoofsi atoomawaa isaa 24. Lakkoofsa hangaa 52 kan qabu lakkoofsa protoonii 4 kan qabu elementiin eenyudha? Kiroomooniyeemidha jechuudha.
kiroomooniyeemidha jennee yaada akkasina fakkaate ilaalaa hin dandeettanii kiroomooniyeemidha akka yaadadhutti garuu kiroomooniyeem 52 24 ta'a jechuudha guys gobazochi sirriitti hojjetan jedhee yaada waan ta'eef kiroomooniyeemii ta'a jechuudha. Afuraffaa hojjennee jechuudha. Shanaffaa maal jedha? Kooppariin tokko hangi isaa hanga jalqabaati ka. Hangi jalqabaa nuu kenname meeqa kana nuu qabu qabdanii 55 jennee haa fudhannu 55 amount mass of unity tokko keessatti argamuuti. Inni hundi isaa jalqabaati. Kan meeqa keessatti argamu? Koopparii isotooppii koopparii meeqafa 63 keessatti argamu barbaadii. Kan eenyuun keessatti argamu ammas koopparii 65 keessa jiru barbaadii nuun jedheemi. Foormulaa kana nuu kenne barbaadamaan kenna kanneenii jechuudha. Isa kana keessatti argamu. Ka kanaa meeqa walqixa jedhee nuu kenne? 63 kana meeqa walqixa jedhe kan 63 hangi isaa 62 tuqaa 9 2 9 2 jedhame sagalii tana gara na bunnee sadii jennuuni dhiifama. Sadii jennuuni tun asii baddaa jechuudha. Maas yuunitii of keessaa qaba. Shanaffaan immoo kan shanaffaadha 64 tuqaa 93 maa jennuuni. Isallee olisiisine jechuudha akka gaggaane yoo walitti xaggaaman jechuudha. 93 meetira yuunitii ta'a. Kennama kenna kana sirriitti qabanna jechuudha inni tokko. Gaafa itti kana qabatte maal barbaaduu fi kan shanaffaa keessa jiru. Koopparii abbaa 65 keessa jiru. Isotooppii abbaa 5 keessa jiru kaalkuleet godhi jedhaa miire salphaadha. Akkam gootanii hanga isaa barbaaduudhaaf fakkeenyaaf hanga tokkoffaan walqixa dhufa hanga tokko f tokkoon hanga tokko eenyu inni tokkoon f tokkoon plus hanga lammaffaa fraction lammaffaa wajjin foormulaa kenna kareef yoo yaadattan 100 hir'isuu f2 maal barbaaduuf f 100 hir'isuu f1 duuba deemnee gaafa ilaaltanii jechuudha. Fakkeenyaaf irra deebi'anii yoo barreessu f tokkoffaa fi f lammaffaa yoo walitti adamu 100 nuu kenna jechuudha. 100 nuu kenna. F tokkoffaa barbaadi yoo nuun jedhamne walqixa dhufa 100 hir'isuu 200 jenna. F lammaffaa jennaan. Kanaafuu F meeqaffaa barbaadu jennaan? F lammaffaa barbaadu jennaan mire hanga lammaffaa keessa jirudha kaa jechuudha. Fakkeenyaaf hangi lammaffaa F lammaffaa wajjin hojjennaa mire hangi lammaffaan kenna meeqa? Hangi lammaffaan kenna kanuu kenname jechuudha. Hangi lammaffaan isa keessatti argamu odoo qalama ta'ee irra mijataadha. Sirriitti addaan isin bahee mul'ata jedhee yaada. Hangi lammaffaan kenna meeqa? 64 tuqaa 93 walitti buteeti jechuudha. Garuu yuunitiidhaan meeqan bakka boosana jechuudha. Gabateen hin gahu waan ta'eef bakka kanarra asumaan baay'isuudhaan finnaa beekaa kaasa. Baay'isuudhaan yoo as finne himichuma kana baay'isuudhaan meeqa kenna? F'n kenna meeqaffaa kun? F lammaffaadha meeqa foormulaa kenna 100 irraa hidhisinu saniin 100 maayinas F meeqaffaa? F tokkoffaa ta'a. F tana himicha kana irra raabsina akka hima raabsamaa baranne waan ta'eef tanallee tana irra raabsinaa jechuudha. Hima irra raabsinee eega jenneen boodatti maal argan? Ergi irra raabsineen boodatti himicha kana irra raabsinee hirree kaan dhibbara raabsinee finna mire 60 fakkeenyaaf yoo irra raabsinu jechuudha. Hundiin kenna ka jalqabaa immoo hima dhiisnee biraa sunnu 62 tuqaa 93 F tokkoffaa eda'u 64 tuqaa wayii jennee mire foormulaa kenna irratti 64 kun dhibbaan gaafa baay'isnu 93 ta'a. Maayinasii qabdii mire maayinas F2 64 tuqaa meeqa ta'a? 93 F1 wal fakkaatti mire jara lamaa walitti finnaa jechuudha. F1 fi F1 warra tarmoota wal fakkaatan equals to A tu jira beekaka. Iddoo waan hin geenyeef
eetu jira. Een keenya immoo hanga jalqaba kenname san 63 tuqaa 54 tuqaa 6. 54 6 kenname sanii jechuudha. Isa achi walitti dabarfannaa. Gaafa walirraa hir'isnu jiramee arganne too F arganna jechuudha. Kanaaf kana gaafa walirraa hir'isnu fakkeenyaaf 2 6 6 kun 6 ni baddee yoo hir'attu kun 2 hafaa mire 2 ta'a. F waan argan equals to jennaan. F1 equals to jennaan. Hangi keenya inni jalqabaa meeqa jedhu hangi keenya ka jalqaba nu argamne saniif mitire fakkeenyaaf irra deemnee ammas hangi keenya ka jalqaba arganne meeqa hanga elqita dhuf 2 F plus meeqa argan 693 garam dabarsina garana dabarsina gara eetti hir'isuu 600 dabarsuun salphaadhaan beektanii 93 walqixa dhufa F2 F adda tambisuuf over 2 gatii asii arganne san 2 irraa jechuudha. Gaafa 2 hir'u jechuun walirraa hir'isne fakkeenyaaf FA waan kenname kare A jennee mee hir'isu 63 5 point meeqati over 100 excuse me mega 55 hir'isu 64 tuqaa 64 93 walqixa dhufa F2 F'dha. F kenna F'dhaaf hirree jechuudha. F'dhaaf lamaaf gaafa hirree F kenna walqixa dhufa meeqa dhufe 69 point percentii dhufaa jechuudha walii hirree. Irra caalaan kaalkuleetiin immoo foormulichi isin yaaluudha malee foormulicha hojjechuun ni hojjettan. Foormulaan gaafa galii isin illee bakka buustanii hojjechuun ni dandeettanii jechuudha. Kaan illee bifuma kanaan hojjettanii jechuudha. Inni ijoon isin qabattan immoo F1 bakka fedhettu haa ta'u F2 walqixa dhufa dhiibba nuu kennuu qofa. F1 gaafa barbaaddan F1 100 minus F2 dhaan. F2 gaafa barbaaddan asitti F1 F2 gootanitti asitti F1 gochuudhaan qofa foormulaan kenna ijoon kana jechuudha. Kana qabannaan hunda ka barbaaddan hojjechuu ni dandeettan. Gaafiin jaffaa fi gaafiin shanaffaa wal fakkaata. Similaalima tokkodhaan hojjetama jechuudha. Akkuma amma foormulama kanaadhaan jechuudha. Foormulaa jalqabaa A equals to hanga tokkoffaadha. A tokkoffaa, F tokkoffaa, A lammaffaa, F lammaffaa wajjin bakka buusnee hojjechuu jechuudha. Bakka F kanaa immoo hanga lakkoofsa foormulaa amma isinii barreeffame kana bakka buustanii hojjechuu. F1 equals to 100 minus F2 jettanii kaatanii bakkuma isaa galchitanii ittiin furuu qofaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kareefii tokko irratti kareefii irratti 63 kareefii shanaffaa gubbaraa jechuu 63 5 jaame equals to meeqa jaa lama F parsantiidha mire kun parsantii jechuun immoo jala dhibbaati jechuudha. Dhibbaan baay'isina mire daa'u 964 lakkoofsa isaanii waliin baay'inni 64 jechuudha. Kunii fi kun qaxxaamura gaafa baay'atan kun garana darbiiti gaafa kanaan qaxxaamura baay'istu kun 65 63 5 ta'e dhibbaan baay'atee garana turte. Asillee dhibba si balleessuun dhibbaan baay'isina dhibbaan baddee asillee dhibbaan baay'isina jechuudha. Dhibbe kana gaafa baay'isnu kan arganne kanaafuu jala walirraa hir'isne meeqa arganne jechuudha. 69% arganne jechuudha. Akkuma kanaatti hojjetan gaafii meeqaffaa jaffaaf torbaffaan tokkodha jechuudha. Deebii isaanii immoo salphaadha hojjennee waan ta'eef hedduun nama hin ga'u 63 tuqaa 5% fi itti aanu hanga tokkoffaa fi hanga lammaffaa keessatti argama. Miree wal duraa duubaan 50 lachuu % jechuudha keessa. Isaan kana jechuudha 63 tuqaa 5 fi 73 tuqaa 5 fi 26 tuqaa 5% ta'a jechuudha. Gaafii torbaffaan immoo maal jedha? Kaarboonii consists at the isotopic kaarboonii kana keessatti kan hangni 12 kan argamu yoo ta'e fractional abundance isaanii kan kennamu fakkeenyaaf gidgaalumchuma irratti walitti qabnee adeemnu. Okay. Gaafii torbaffaan salphaadha akka hojjettan akka gaariitti. Naturally okay. Kun meeqa arganne 67 yoo ta'e 969 tuqaa 9% arganne jechuudha.
69 argannee mire kan. Okay, akkasuma jechuudha. Kun 30 ta'a. 30 tuqaa 9 ta'a jechuudha. Formulaan isin agalu malee akkuma formulaan hojjennetti. Inni taan immoo maalidha? Torbaffaa. Torbaffaan kun carbon exist isotopii carbonii 12 keessatti with fractionalin isaa meeqa? Kana jechuudha. Parts fractionin isaa tokko kan kana immoo hangi isaa meeqa ta'a? Amount of unitin isaa hangi tokkoffaadha beekaa kana. Hanga kaarboonii 13 keessatti immoo firaakshinii kana keessatti kan argamu firaakshinii isaa kana yoo ta'e hangi isaa immoo 2 kana ta'e hanga lammaffaadha kun. Hanga lammaffaa hanga amount of unity tokkoffaa jechuudha. Formula ichumarii fi hojjenne san keessuma galchine maal gochuu jechuudha. Foruu jechuudha salphaadha simpliidha waan ta'eef jechuudha. Asuma keessa galchine kaalkuleet gootee hojjechuudha. Fakkeenyaaf formicha gaafa isin kenne jechuudha. Hanga unity wal keessa dhufa hanga tokkoffaa f tokkoffaa plus hanga lammaffaa f lammaffaa wajjin. Isuma keessa kaa'anii hojjechuu jechuudha. Wanni biroo wanti jiru hin jiru jechuudha. Fakkeenya akka kanallee formulaarii fi yoo bakka kana buusnee akka kana barbaanne 100 hir'isuu f tuudha jechuudha. Kanuma balchitee bakka hojjechu kaalkuleet gootee furuudha jechuudha. Salphaadha. Inni itti aanu okay guys. Electromagnetic radiation and atomic excitation charal excitation next isaa irratti isetti aanu irratti ilaalaa jechuudha. Kan isin hin galin immoo comment jalatti qac gadi godhaa. Qalaamaan qac godhii dhiibsina jechuudha.